السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن نجامة بليون سجلين كون نجامة من تركين أسي بيكا مقاقرة رنجرة ببان نجاه أكملتن warri galgala akka keenya galgala jirtan akka mooltan warri ganama jirtan immoo akka bultan warra ganama jira jirtu maashaallah sagaleen kun nagaama ulfaadha akkam jirtu nagaadha obboleewwan kiyya bakka jirtan maratti ergaan kiyya isin adaqabu isiniin jecha maali yeroo hunda dukkanuma keessa jechuun ni mala bobbaarran jiraadhaa fi inshaallah rabbi jedhe sagantaa bor guyyaa gaasaratti naannoo godina Baalee naannoo gaasaraa gaggeeffama inshaallah boru sagantaa gaggeeffamu irratti tureera. Sagantaan kun eega qabamee akkuma beekamu naannoo keenya keessatti bakkuma rabbiin nu mirgeesse keessa deemnee hawaasa keenya akka inni masjida madrasaa manneen barnootaa gad dhaabbachuu gochuudhumatti jirra. Faaruun kan rabbiiti gaa uummanni keenya akkuma beekamu naannoo dhuma jiru keessatti manneen barnootaa madaarisaa adda addaa ijaarrachuutti jira. Kanneen keessaa tokko inshaallah rabbi jedhe amma godina Baalee qabbana diinshoo keessan jira. Diinshoon hedduu qabbanoofti akkuma namni hin beeka diinshoon baay'ee qabbanoofti qorriti. Qorruudhuma sii wajjin immoo hin bareeddi halkanuma kana hin bareeddi lafti ji'atu guyyaa irraa goobane fakkaata yookaan goobana isaa boru ta'ee hin beeku baay'ee ifa jiini. Obboleewwan akkam jirtu gaa hirmaannaan isin akkuma biyyattiitti naannoo masaajidaa naannoo keessan irra dabarfattanii inni sunis keessanuma ammoo masaajida irratti hirmaannaan gochaa jirtan gochaa turtan baay'ee waan nama gammachiisu baay'ee waan namatti tolu. Anis qooda keessaan qabaa jechisiisuu kana keessa waan baay'eetu jira. Akka uummanni itti nu beeku irraa akka uummanni itti nu beeynes akka uummanni itti nu beeyneenis hawaasa miidhame ganda miidhame uummata rakkate bira dhaabbachuun uummata keenya irraan aaraa miti nu hin beekamaadha. Ofii rakkataa nama gargaara. Ofii isaatii rakkina baadhatee nama gargaara hawaasni keenya. Ofii isaatii ofirraa fuudhee namatti uwwisee ofii isaatii ciccitaa uffatee deema. Kanammoo waan nuti tajribaa ija keenyaan argaa turre. Egaa rabbiin kanumaafuu tarii nu jiraachise ta'a. Rabbiin kanumaafuu ummata kana keessa nama rabbiin sodaatu jira beeka. Ummata kana keessa ummata waa rabbiin akkanatti qusatu kana keessa nama rabbiin sodaatutu keessa jira. Kanaaf rabbiin keenya nu dhagahaa. Irree tokko taanaan gamtoomnaan yaada tokkoon bobbaanaan inshaallah yoo rabbiin jedhe bakka deemnus inuma geenya biiznillaahi ta'ala. Hirmaannaan masaajidaa kan naannoo adda addaa keessatti hojjetamaa jiru obboleewwan islaamaa kan guutuu biyyattii kana keessa jirtan inni dhihaa inni bahaa inni kaabaa inni kibbaa naannoo kee keessatti masjida ijaaramaa jiru. Qorqorroo tokkitti hin baay'isini. Qorqorrooma tokkitti keessa buufadhu. Qorqorroon tokkitti natti keessa buufattu sun naannoo sanaaf waan guddaadha. Maaliif jennaan hawaasni keenya irras waan qabu dhabaadha. Hawaasni keenya hatattaafatu malee hin mijoofneef hatattaafatu malee ammallee hawaasni keenya harka qalleeyyiidha. Waan takka dhabuu wajjiniin immoo arjoomuma kanaaf rabbiin tarii hamuma inni qabu barakaa keessa kaa'a. Barakaa jennaan immoo waan laaftuu miti. Barakaa keessa kaa'u jechuun waan laaftuu miti. Akka hayyuun beekaan ulamaan salafa keessaa amma dura dabarfate ilmi abbaadhaan waan kenni abbaa koo jennaanii barakaa rabbisiifa keessa kaa'u jennaan barakaas nan kadhadhaa ati garuu horiis nan barbaada horii naa kenni jennaanii horiis kenneefii ka'ee barakaa jechuun jedheen. Addunyaa kana irratti hayawaana keessaa yookaan bineeyyii keessaa yookaan beeyladaa keessaa wanni namni itti haajoomu
hoolaadhaa jedhe hoolaan kun baay'ee qalamte addunyaa kanarratti baay'ee namni addunyaa kanarratti bakki hoolaan irraa kumaatamaan qalamaa hin oolle hin jiru garuu ji'a ja'a keessaa yookaan tokko dhalti yookaan lama dhalti addunyaa guutuutu immoo nyaataa oola isiidhumatu immoo ammallee jira kana wal bira qabsiisee sareen baatii jahatti ilmoo gara 10 faa dhalti yeroo tokkicha baadiyyaa kana keessa silaa guutte turte nyaatamtu namni sitti naajomu hin jirtu immoo barakaan ammanumaa jedhee itti ibse egaa rabbii keessa barakaan namaa keenyaan waanuma xiqqoo waanuma akka qorqorroo waanuma akka bolokeetii tokkitti waanuma akka muka tokkitti hin dagatiin wama rabbiin kan keessi laaffiseeni qorqorroo tokkitti keessa buufadhuuti qorqorroon ati tokkoon keessa buufatte sun naannoo sanaaf naannoodhuma jirtu naannoodhumatti dhalatte gaaddisa ta'a ijoollee quraana tokkitti nuti bittee bakka sana kaayyette ijoollee ilmaan rakkataa ilmaan hiyyeessaa sii dhaqqaba bakka ati niyyattee irra buufatte sana rabbiin keessi dhaqqabsiisu malee hin dhiisu utumallee karaatti badee niyyaan kan kee bakkuma sana jira kanaaf baleewwan kiyya ulfaadhaa galatoomaa hirmaannaan keessan baay'ee gaariidha warri naannoo gaasaraatti dhihaattan naannoo keenya keessaa gaasaratti yeroo jalqabaatiif masaajida kana ijaarranna jennee achi deemaa jirra yoo rabbiin keenya nu gargaare wallahi karumarra jira jechuun dandeenya gara fuulduraatti gara torbee 8 karaarra deemuu teenya biiznillaahi ta'ala nuti yeroo gatteenyee jennu dhabuu wajjiniin immoo baatii ramadaanaa tasii as deema barreen gaddaa wannan qopheessee fi haalli itti qopheessee fi haalli himuu yaadu wal dhabe qilleensi yeroo ammaa biyyattii kana keessatti sagal jijjiirama animmoo kondishinii yookaanis immoo haala yeroo kallattii uummanni keenya qabachuu danda'u irratti hojjedha yeroo baay'ee kuni haala nuti barreen gaddaa bara kaanitti turree fi haalli nuti immoo waggaa tokkoon dabre yookaan ji'a 8 dabre keessa dabarsine wal faallessee jennaan akkan itti waraabu dhabee yeroo irraa hojjechuu na rakkisee yeroo irraa waan ta'eef jecha hojjechuu na rakkisee jennaanan ramadaanuma dhufaa jiru na deeggaree na gargaaree na bira dhaabbatee jiru akkan itti waraabu dhabee rakkadhee isin biraan ga'uu dhabee kana dhiifama isin gaafachuufanii naaf gootanis immoo abdiin isin irraa qaba maaliif jennaanii rabbiin akkan itti hojjedhu kana nama hunda biran keenye kanaaf na eeggattan malee namni hojjetu dhabamee naanii miti ittiinis immoo of dhaaduufi miti nama hundatu of hirkaan qabne waan namarraa eegu tokko rabbiin kanaaf wama kanaa hojjechuudhaaf filatamuun yookaanis immoo uummata biraan ga'uudhaaf filatamuun kun carraa rahmaani carraa rabbiiti nama hunda carraa rabbii waan ta'eef jecha immoo itti fayyadamuun itti gargaaramuun bakka saatiin malukaa'uun sagaleen meeshaa rabbiin na biraa qabu boru fudhata fuulli bareedaan kun meeshaa rabbiin si biraa qabu na biraa qabu boru fudhata rabbiin meeshaan inni nutti kenne malee nuuf hin kennine silaa utuu nuu kenneera ta'e rabbiin waan namaa kenne namarraan fudhatu wanni rabbiin namaa kennu jannatan deeffatu rabbiin namaa kennee ka'e kanaaf harka funyaan ija qaama fayyaa aafiyaa bobbaa aqlii gaarii ilaalcha gaarii qarooma gowwooma abshaaloma qabeenya dinagdee hunda isaa rabbiin sitti kenne malee siif hin kennine siif kennuunii fi sitti kennuun tokko miti utuu silaa sii kenne sirkaan fudhatu kam wakam nama meeqaan meeqatu iyyuu kaleessaa dureessaa har'a hiyyeessaa jira nama meeqaan meeqa kaleessa fayyaa hadha dhibamaan jira nama meeqaan meeqa kaleessa bareedaan har'a fokkisee jira nama meeqaan meeqa kan aafiyaa guutuu qabu ija gaarii qabu har'a ija dhabee jira nama meeqaan meeqa iyyuu qabeenya guutuu suu qabu har'a deegee harka namaa kajeelee jira kanaaf rabbiin sibira kaa'e malee siif hin kennine eega sibira kaa'e immoo meeshaa isaatii meeshaa ofii guyyaa barbaade deeffata ruuhii haa ta'u lubbuu haa ta'u guyyaa barbaade deeffata bareeda haa ta'u guyyaa barbaade deeffata fokkinni ilmi namaa erga nama ta'e namni ilmi namaa kun fokkisaa miti rabbiin eeganni ahsanul khaaliqiin jedheetii ofii isaatii quraana keessatti dubbatee jira waan ta'eef ilmi namaa hundi isaatu bareedaadha ilmi namaa eega afiyaa gaarii qabaate eega qaama isaa fayyaa qabaate waan namatti naajumne qabaate ilmi namaa bareedaadha maaliif jennaanii osoo bareedaan of dhaaddu yookaan innis of dhaadu osoo inni qabeenyaan harka kiisii kaate namatti siiksu
yeroo gabaabduu keessatti kunoo amma boolloo bowwaa Haji Abdullahi ganama Wammariif dabarfanne ammaa kana keessa makiinaa nagaadhaan dhufee achi seenee lamuu hin baane jira waan ta'eef hawaasa keenya rabbii waan namarraa kenne nurkata qusatu caalaa mu warratti fayyadamu rabbii taasisu qabeenya nu bira kuusee nutti kenne malee nuuf hin kennine aafiyaa nutti kenne malee nuuf hin kennine eega bor dhukkubni jiraate fayyaa nutti kenne malee nuuf hin kennine itti gargaaramnuudhaaf eega nutti kenne nuuf hin kennine bakka siidhaan malu kaa'uun waan isiin haajomsiisu bakka isiidhaaf maluu fi akka isiidhaan maluu fi bakka itti fayyadamuu qabu kaa'uun dirqama nama dammaqa qabu dirqama nama qabeenya rabbii of biratti beeku ta'uun dirqama qaba inshallah rabbiin nu haasataru kana hunda keessatti rabbiin nu haasataru wannan jechuu barbaadu gabaabumatti inshallah karaa deemuullee haa ta'u wallahi bobbaa eegadheen gadda biyya Istaanbul turre as gaaru turre muhadararraa wanni adda addaatis mudannoowwan adda addaatis turre kaanetii kaleessa dhufne har'ammoo gaasara dhaquudhaaf sagantaa yeroo dheeraa qabannee jiru waan ta'eef nutu qabate sagantaa kana nutu naannoo sanatti hawaasa masjida ijaarrachuu qofatu hin ta'in hawaasni keenya kun walumatti dhufuu raayee haajaadha eega rabbiin nu dhaquudhaan sababa taasise nutu sila hawaasa keenya waammachuu qaba malee hawaasni keenya nu waamuun qabu ture sila nutu itti fayyadama rabbiin bira nutu itti waa kaayyata rabbii khalaasa nuuf kennu nutu itti fayyadama waan ta'eef inni ta'aabee nu waammatee nu dhabuu jechuun fafa kanaaf hawaasni keenya warri nu waamtanii nu dhabaa jirtanu baay'een sagantaan baay'een isin jala jiraachuu isaanan beeka ammoo sagantaa dura qabamee jira wallahi torbeen tokko banaan hin jiru torbanadhaa hirnatti jira kudharfana akkuma kana qabamee hamma maarchii yookaanis immoo bitootessa guyyaa 10tti sagantaan tokko banaan hin jiru kana keessa dhiifama isin gaafata akkasumas immoo ramadaana dhufaa jira ramadaana dhufu kanaafis immoo inshallah du'aayii keessanii rabbiin keenya nu gargaara wamatti jirru kanaa wajjiniin wama asiifachi fiiguudhuma kanaa wajjiniin masjidaa madaarisa haala yeroo qilleensa yerootii wajjiniin immoo wal morkuudhuma wajjiniin hojjechuutti jirra inshallah isin biraan geenya wallahi barreen gaddaa nama hedduutu na bira dhaabatee na gargaarii na deeggaree na wajjin dhaabatee hattaa qilleensatu wal na jalaa lole wannan bahee hojjedheef wanni ta'ee fi ta'aa ture kana sana jechuu hin barbaachisu sunu beeyta waan ta'eef jecha wal simachuu dide akkana wanni nuti silaa akkanatti gaariidha jenne guyyaa gabaabaa keessa nu jalaa bada yeroo gabaabuu yeroo Allah yudadoot jazakumullahu khairan አመሰግናለሁ እንዳለን ላሉት በአማርኛ የተጻፈ ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይራን አመሰግናለሁ ኦቦሌወን ኪያ ከበጀሞ ኦቦሌወን ኪያ ኡልፋቶ ሜሻ ረቢን ኑቅ ቢራ ቀቡ ከና ሰገሌ ሜሻ ረቢን ቢራ ቀቡ ደንዴቲዋ በሬሱ ሜሻ ረቢን ቢራ ቀቡ ይንፎዳታ ኩኑምትኑ isiinu dandeetti taate jechuudha nama waa meeqa addunyaa kanaaf hojjetee gumaachee addunyaa kanarraa galee jira waan ta'eef namoota waa meeqa addunyaa kanarratti bu'aa guddaa isaa hojjetee deemee jennaan addunyaan ilaa ammaa itti gargaaramaa jirti waan ta'eef obboleewwan keenya jazaakumullahu khairan ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin bira jiraatu isiniin jecha amma gara gaasaraatti deemuutti jirra رمضان رفوفيس بإذن الله تعالى وجدتو تشنجرا همن استوديو قوتي يروكي ينجلا دباتي مالي يروكان قوتو ينجلا دجاك أمي تربين هندي كراديمو تربين هندي كراديمو يرو جدامو نمني الهدا قفتي إلالون ساملا أني قويا أما ويتاتا يون دبي يوكان كبتاتا كان دبي فين نتي قالو دندو guyyaaniin ba'ummoo irra caalaan guyyaa jimaataa baheen guyyaa karaa dheeraa deemsisu karaan caccabaan hundagaa poosti godhaan jirru nuti miidiyaa keenya kanarratti kunis miidiyaa of danda'e waan ta'eef hundas immoo beeksisaan jirru waan ta'eef guyyaa 3-4 karaarra deemanii ka'anii guyyaa 2 yeroo manatti galan wanni hedduu yeroo nama jala dhiphisa kanumaa wajjiniin immoo inshallah yoo rabbi jedhee isa barreen gaddaatiif isa alanammoo akka gaariitti bal'isee dura yoo rabbi na gargaare barreen gaddaa hojjedhee waan hin jedhee jennaan qilleensa yerootii wal dhabe sana hawaasa keenyatti jijjiireen jira waan ta'eef biiznillah waraabeetan hawaasa dhageessisa achii ka'ee immoo adaba isa baranaa nan adabama jechuudha inshallah rabbi keenya na gargaare adaba isa baranaa immoo
hojjedhee hawaasaan ga'a bal'isee baay'isee yaada baay'ee yaada kaas buusee baasee buusee ummataaf nga'uudhaaf deemaallee haa ta'u qophaa'uutti hin jira insha Allah namni rabbiin sodaatu as keessan dhabamu isin immoo du'aayiidhaan akka nu bira dhaabbattanu waakhiran xumura irratti wannan dhaamachuu barbaadu hawaasa keenya dhufe malee nuti siyaasaatti deemsatu siyaasaatti nu fide malee nuti jaallannee dhimma siyaasaa nuti biyyi keenya nagaa ta'uudha kan nuti itti haajomnu nuti tokkummaan keenya kan rabbiin nu biraa fedhu akka rabbiin nurraa fedhu baay'ee wal biraa qabna wanni qilleensa irratti deemaa jiru namni gareedhaan wal qoodee gareedhaan wal hiree kun baha kun dhiha jedhee inni kun kooti miti jedhee namni egaa miizanni namaa kun hammuma yaadu gadhiisa arrabni maankaa qalbiiti jedha wama qalbii yaade baasee as kenna kanaaf dhimmi keenya guddaan nuti qabnu jannata namni jannata ijaaru immoo yeroo inni waasiin jedhu yaa baale yaa arsi yaa wallagga yaa jimma yaa iluu yaa hararge yaa wollo yaa gujii booranaa yeroo namni gujii ta'uu keetiin waasiin jedhe eewwama si fakkaatu jette jedhii biraa deebiitti hin deebisin of arrabse waan ta'eef ofii waa jedhe waan ta'eef yeroo inni arsoomaan si tuqeera ta'e akaakuu ofii hin beeyne of hin beeyne tarii waan kaleessa dabarfatte hin beeyne dhama har'adhaan dhamate kana eenyu akka jalqabe hin beeyneef si tuqe isuma fakkaatti malee haasaan naannoo isaa hin fakkaattu dubbiirra yookaan ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jetti Oromoon kana waan ta'eef hawaasa keenya wanni deemee dhufu hundisaa waan tokkummaa keenya diigu waan ta'eef jecha abbaan barbaade feesbuukii hiree argadheera jedhee waan barbaade naannoo keenya si galtee ani yeroo naannoo namni hammuma of yaadduyi hammuma ofii geessu naannoo amma naannoo tokko yennuu si maqaa dhooftee tuqxu diinqa ofii tuquu ofii hin beeytu akka waan biyya biraa qabdu saba biraa qabdu qawmii biraa qabdu kan gaafa isiin itti iyyateetti birmatu kan gaafa isiin quuqamtu bira dhaabbatu hawaasa kana malee kan biraan qabdu kanumaa wajjiniin yeroo isiin laga gamaaf gamanatti wal qooddu hammuma yaadduu fi bakka yaaddu dhaabbatte waan taateef jecha nuti ummata kaleessa bakka keessaa dabarfatee har'a ga'ee beeku waan taaneef jecha yoo isiin abbaa barbaaddeen sababa tokko sababsattee yoo isiin sii waa jette si fakkaatti jedhii bira dabarfadhu maaliif jennaan jira ajjeesuun jalaa callisuudha jetti Oromoon jira ajjeesuun jalaa callisuudha kanaaf kallattii addatti nu qoqqoodanii amma gandii boorana keetii miti naan jechuudhaa fi gandatti nagalchuudhaa ta'aabu ani fakkeenya keessiifa ta'u an fakkeenya illee ta'uu dadhabullee niyyaan kan koo bareedduudha niyyaa bareedduudha wayiin qalbadhee deema akka ani jimmaan keessaa ni dhaladhe malee jimmaaf hin dhalanne wallaahi wabillaahi bakka fedhee handhuuraan qabaan gujiidhaa qaba booranaan qaba arsiidhaan qaba baaleedhaan qaba harargeedhaan qaba bahaan qaba wallaggaan qaba iluudhaan qaba maccaan qaba tuulamaan qaba afran qallootiin qaba booranaa baarentuun qaba saggoonaan qaba raayyaa saboon qaba hiddi kan koo walitti na ejjaadha hiddi kan koo achi madda kaleessaatu na falma akkuma kana siikko mangudundoo bakka nama dhaabbadhu irraan qaba kana anis achi keessa of arrabsuu kan kee beeki yennoo deebii walii deebisuu keessa an ganda kana gandaa baluuti jettee kana durnuu ka'anii beekadha maqaa moggaafatanii dhiharraa mindaara madatanii an dubbadheen ture baatii meeqa dura mindaara madatanii maqaa jimmatti moggaafatanii yookaan arsoomatti moggaafatanii yookaan harargee yookaan gujii yookaan boorana yookaan wallotti moggaafatanii hawaasa adda qooduudhaa irratti hojjechuudhaaf kanaan dura irratti hojjetaa turan qaatan dhaga'ee dubbitti kana maaliif jennaan karaa hundaan karaa masjidaatiin dhufan hin milkoomne karaa hawaasummaatiin duru hawaasa keenya wal naannoo Somaalee irraa buqqaasan hin milkoofne bira dhaabbattaniiti waan qabdanu warri salganganna akaafee ofirra dabarsee midhaaniin bira dhaabbatee nyaataa dhugaatii kennaafii ba'e hawaasuma kana of arrabsite jechuudha qooda inni si biraa qabuuf keessaa qabde waan ta'eef jecha namni of hin dha'u abbaa of rukutu caalaa wanni nama laaleessu hin jiru abbaa of rukutu caalaa wanni nama laaleessu hin jiru kanaaf hawaasa keenya kabajamoo diinni
kallattii hawaata buqqisuutiin isin irratti hojjeteera Somaaliidhaa buqqise diddan bira dhaabattan qubsiiftan kootummaa agarsiiftan hundi wal keessa deemee nyaachisee obaafate tarkaanfachiifate galanni isaa wallaalamus galanni isaa waan hadhataa jiru kana ta'us galanni isaa wiciitii nyaatame cabsamus galanni isaa bakka amma jiru kana ta'us nyaachiftan obaaftan tarkaanfachiiftan arraangeessan amma sitti fufna biiznillaahi ta'ala rabbiin keenya waan nu baaneef waan beekuuf barayyuu nu miidhu wallahi nu wajjin jira biiznillaahi ta'ala namni rabbii gaarii qabu namni rabbii waa meeqa keessa hulluuqsisee tarkaanfachiisee arraan nu ga'e qabu dhaban inshaallah nu gargaara ammallee haquma biraa dhaabbannu garuu haqni gandan qabu haqni daangaan qabu haqni lagaa gamanan qabu haqa bira dhaabbachuudha dubbiin wanni nuti nu feesisu namni haqa bira dhaabbannaan immoo wallahi rabbitu isaa wajjiniin jira haqni firan qabu kanuma nama hundaati kanuma abbaa miidhameeti haqni dhiigan qabu hiddan qabu sanyiin qabu gosan qabu akkan haqni haqa kan abbaa fedhe haa ta'u eessayyuu haa jiraatu ati haqa bira dhaabbatteenaan wallahi wabillahi rabbiin keessa bira dhaabbata injifataadhaati yoomiyyuu taanaan kana du'aayii walii godhaa inni na jibbus inni na jaallatus kooti ana biratti dhaadannoon konkoo na jibbeef ana diinaa miti na jibbi malee kooti inni na jibbeef immoo nan beekuufi waan ani isaaf ta'e wallaaleeti na jibbe yoo na jibbaa jiraate kanaaf hamman isaaf ga'u hamman isaaf yaadu wallaalee na jibbe waan ta'eef ana jibbuun isaa diinan gootu wallahi hin gootu na jibbus kooti inni na jaallatu kooti inni halaalatti na laalu kooti hamma kana dubbiin kanaa jecha inni waa barbaade naan jedhu arrabni qalbii maankaati qalbii arrabni maankaa qalbiiti fallaana waan qalbiin isaa yaade naan jedhe waan ta'e jecha waa tokko maanatti maxxanama waan godhan hojii kan koo itti fufuu qofittiidha an dhugaa bira dhaabbachuu qofittiidha abbaa fedhe taanaan eenyuunu taanaan kaleessas arras borullee haqa biratti na agarta malee abadan ganda biratti na agartu garee biratti na agartu cunqursaa biratti na agartu miidhaa biratti na agartu ظالم برتنا نقرت أبدا بإذن الله تعالى ربي مقلب القلوب قلبي كن يكسر سباتنا فكاو ربي قلبنا ما أسفتي كرا قلت جدني قلبي كن رسول سنا فيه ثبت قلوبنا على دينك جت رسول كان أفنود آمني قلبي ثبت قلبي قد أبت ربي إنه فتاسيس دعائي ولي قوتا ولي قتشا أما إن شاء الله إجا دين شور راجرا ربي تجتر كان فتاجر را وبلي وانكي يا كبجمو إن شاء الله رمضان الفاجر وكنا أفوت لله ناجدا أمن كليسا برين قدا حالا ونن دبرو بربادي في حالا يرو والناس مجهودي دي إنن جد إمو رجالا نمكين ياتينو مغالا جد إيادا أما مول سمسيسي إيرا دابتا كنغرا فوزراتي تغرغرم إما ديني كينيا إما كليسا أكاميتي كيساس دبرفاني جتشو كينيا تسديبينو كان براتيمو أواسا كينيا يوكاني ديما سياسة يوكاني ديما بيوما ديما ميسوما يوكاني بكا نيرتاني أما براتو bakkanu bakkanne sana dhaabbata waan ta'eef warri aqlii kana qabdan beekumsa kana qabdan hirmaannaa qabdan ta'aabii kana qabdan rabbiin dandeettii isinitti kenne kara sanaan qaawwii akka nutti hin seenne kara sanaan akka qaawwii nutti hin seenne jechuun isinitti dhaammadhaa fajazaakumullahu khayran ulfaadhaa galatoomaa rabbiin isin nuuf tiksu dhabaa keenya rabbii haa qabaachisu isa ilmoo dhabe rabbitti yetu rabbiin ilmoo haa kennuufi isa fayyaa dhabe yeroo ammaa kana keessa hospitaala keessa jiru rabbiin aafiyaa kenneefi isaa gammachiisu isa akhiraa deeme rabbi rahmata haa godhuufi isa immoo itti deemuudhaaf immoo karoora gaarii babbaafatee deemu rabbiin karoora gaarii babbaafatee deemu sana irratti niyyaa gaariidhaan rabbi irratti milkeessu isiniin jecha boleewwan kiyyaa naa jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa walnaa qabadhaa walnaa simadhaa wali mataa guuti malee wal simataan xiqqoo siiroo ammaa kana keessa rakkataa jira fatanaa amma nu dhaqqabe kan ammoo duriyyuu as dabarfannee inshaallah gara fuulduraatti haqa bira dhaabbanna rabbiin keenya nu bira dhaabbata galatoomaa isiniin jecha yeroo biiznillaahi ta'aalaa baatii tokko booda waraabeen adaba kan gobarreen gaddaatis isan gara fuulduraatti qopheessuudha deemaa jirus qopheessuutti hin jira ramadaanuma dhufuu kana keessa jechuudha jalqabaa adaban barreen gaddaa isinirraa hambise jijjiiree waraabeetan isin booda isan immoo bara kana ammoo adabamuu qabus immoo jedheetan isinii dhiheessa biiznillaahi ta'aalaa deemaallee ta'u rabbiin kun gargaara isinis immoo
ربي برا وان قبدني وان تي جنان يا ربي هم نتي في غرغار سان بردا بدو جدا دواني غودا الكني غويا جدون كم فان ادو هركانو قبدي كان جچون يرو تكون قمنو ايغا نمنيمو ابدن ايغا ربين نمتي هاجم متئمو أمتنا هاجم سيسي سبب كنيا نمو أمني ولدت كم متى اتدينيتو مايي وربين نبراكبو يا سبب كنيا برد أبنا جتشو وليد آمنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفاتنا قالتهما دين شورا قرروا بيت